Hordoftoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessan isin jechuun barbaadu hundumti keessan nagaadha. Gaarrallee walitti deebineerra. Egaa har'a qabadhee kasiniif dhiyaadhee barumsas jechuun danda'u akka yaadachiisatti. Egaa gidduu kana walii wajjin kan ilaalaa jirru sirna tuqaalee ture. Egaa sirna tuqaalee keessa baay'ee isaan ilaalleerra. Amma baay'ee nu dhabne waan ta'eef kutaa barnoota itti aanu tokko yookiin lama keessatti sirna tuqaaleen xumurra. Garuu gidduu waan tokkoon isiniif gahuu barbaadee jechuudha. Egaa kan warri sirna tuqaalee barachaa jirtan dhiifama isin gaafachuun barbaada waan barumsa biraa gidduu gahee fi xiqqoo akkuma boqonnaa fudhattanii fi egaa kanarraa kun xiqqoo kan xiyyeeffatu waa'ee qulqullina afaan irratti akka yaadachiisatti. Egaa maalan si yaadachiisa kan jedhu immoo waluma wajjin kan ilaallu ta'a. Achi dura mee waa'ee qulqullina afaanii yoo ilaalle mata dureen kunillee tarii bal'aadha. Ani garuu irra keessaa waan xiqqoo irratti xiyyeeffachuu barbaade. Kanaaf qulqullina afaanii yoo jennu waan baay'ee dabalachuu danda'a. Isa keessaa kan inni irratti xiyyeeffachuu barbaade qulqullina afaanii keessaa fayyadama jechoota irratti xiyyeeffachuu barbaade. Egaa fayyadama jechootaa gaafan jedhu dubbii keessatti illee ta'uu danda'a, barreeffama keessatti illee ta'uu danda'a. Kun immoo akkamitti uumama? Egaa dubbii keessatti fakkeenyaaf yeroo baay'ee jechoota fayyadamnu afaan garaagaraa wal keessa maknee yeroo itti fayyadamnu jira jechuudha. Afaan garaagaraa wal keessa maknee yeroo itti fayyadamnu jira. Egaa inni sun immoo afaan irratti dhiibbaa mataasaa qaba. Maaliif? Fakkeenyaaf al tokko afaan tokko jechuma mataasaa osoo qabu yookiin jecha wanta dubbannu sana osoo qabu yeroo nuti immoo jecha sana dhiisnee jecha afaan biraa bakka buusnee fayyadamnu jira jechuudha. Yeroo sana immoo jechi duraan ture suni dagatamaa deema jechuudha. Dagatamaa deema. Dhaloota birallee jechi sun hin gahu jechuudha karaa citee. Kanaafuu jechi sun jechi afaan biraa keessaa dhufe suni bakka bu'aa deema jechuudha. Bakka bu'aa deema. Kun immoo qulqullina afaanii keessatti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Guddisuu afaan guddachuu keessatti dhiibbaa qaba jechuudha. Afaan ni gucaarsa jechuudha. Maaliif afaan tokko qulqullina qaba kan jedhamu yookiin immoo guddina afaan tokko kan murteessu baay'ina jechoota inni qabu yookiin immoo moggaasa jechoota inni qabuun baay'ee safarama jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf moggaasa hundumarrattu jechoota guutuu qaba. Afaan sun guutuudha akka isa taasisu keessa tokko jechoota barbaachisu yookiin afaan sana guutumatti of danda'ee ittiin namni tokko ergaasaa dabarfachuudhaaf jechoota isaa fayyadamuu qaba jechuudha. Egaa kun immoo gara afaan Oromootti yoo dhufne afaan Oromoo guutuudha eeyyee guutuudha. Jechoota hunduma qaba eeyyee qaba. Hawaasni keenya abbootiin keenya dur yommuu fayyadamanii afaan Oromoo qofa fayyadamu. Ammallee namoonni umriin isaanii dheeratee jiranii yoo ilaallee yookiin yoo dhaggeeffanne baay'een isaanii jechoota afaan Oromoo fayyadamu. Baay'een isaanii jechuun afaan Oromoo qofa fayyadamu. Nun garuu dhaloonni ammaa kuni yeroo afaan wal keessa fuudhu jira. Al tokko afaan Amaararraa, al tokko afaan Ingilizirraa, al tokko afaan biraarraa yormuutti jechoota fuunee isa afaan Oromoo dagannee jechoota sana wal keessa maknee dubbannu jira jechuudha. Kun immoo akkasumatti baratamaa ta'ee jechoonni baay'een akkuma afaan Oromoo fakkaatu. Fakkeenyaaf amma namaan qooyin jedha. Qooyi. Amma inni qooyi jedhu kuni namni martuu akkuma afaan Oromootti fayyadama jechuun namtiyyuu afaanuma biraayyuu ittiin fakkaatu nama baay'eetti. Kun immoo afaan Oromoo keessatti osoo hiikni isaa of danda'e yookiin jecha biraa osoo afaan Oromoo keessa jiru afaan biraatiin wal keessa fuunee fayyadamuun faayidaan isaa amma sana ta'ee mul'atu miidhaa isaa malee jechuudha. Egaa asirratti waan tokko namoonni baay'een dalgatti akka nu hubannee fi afaan tokko afaan biraarraa jechoota liqeeffachuu ni danda'a. Garuu sadarkaan irratti haasa'aa jiru kun sadarkaa liqiitti miti. Jechuun jechoota afaan walirraa liqeeffata. Hawaasni naannoo tokko jiraatu afaan garaagaraa dubbata yoo ta'e jechoota walirraa ni liqeeffata. Ani garuu kan xiyyeeffachaa jiru jechoota liqeeffatan osoo hin taane osuma qabnu afaan san keessatti osoo jecha sana qabnu jecha afaan biraa fayyadamuu kan jedhu irratti. Inni sun immoo liqaan jedhama jechuudha. Liqaan jechi fakkeenya hawaasan biratti wanta hin beekame ta'uu danda'a yookiin moggaanni sun hin jiru ta'uu danda'a. Akkasumas fayyadamuu danda'a jechuudha liqiin. Inni kun garuu liqeeffannaa miti jechuudha. Egaa ani kana keessa har'a kanan baay'ee irratti xiyyeeffachuu barbaade
Egaa afaan Oromoo keessatti jechoota afaan garaagaraa irraa fudhannee ni fayyadamna jechuudha. Ergisaa osoo hin taane wal keessa fuunee yerootti walitti maknee fayyadamu jira jechuudha. Egaa isaan kun immoo afaan Amaaraa irraa fudhachuu dandeenya. Afaan Ingilizii ta'uu danda'a. Afaan kan biraa ta'uu danda'a. Afaan naannoo keenya dubbataman jechuudha. Kanaaf ani har'a kan xiyyeeffachuu barbaade afaan Amaaraa irraa jechoota afaan Oromoo keessatti osuma afaan Oromoo keessa hiikan isaanii jiru osuma jechi isaan bakka bu'uu danda'u jiru yerootti jechoota isa wal keessa fuunee fayyadamnu isa sana akka hambisnee jechuun afaan Oromoo fayyadamnu akka yaadachiisatti isinitti himuun barbaada. Egaa kanallee jechoota muraasa isiniif qabadhee dhiyaadheera jechoota kana hin shaakallaa adeemsuma keessaa afaan Oromoo guutuu isaatti guunnee akka haasa'uu dandeenyu jechuudha. Asirratti immoo namoonni dalgatti akka nu hubanne jechoonni kun afaan Amaariffaarraa yookiin afaan Amaararraa fudhatama yookiin afaan Amaaraa keessas makamanii kanaafuu isa kana dhiisna jechuun afaanicha jibbuu miti akkasitti hubata namoonni baay'een jibbiinsa afaanii miti kun afaan kamiyyuu of danda'ee jechoota mataasaa fayyadamuun jecha afaan biraa fayyadamuu dhiisuunsaa afaan sana jibbeeti miti afaan ofii qixa sirriin dubbachuu afaan ofii qixa sirriin qulqullina isaa eegnee guddisuudhaaf. Kana jechuun afaan Amaaraa haasofna yoo ta'e afaan Amaaraa akkuma jechoota isaa guutuudhaan afaan Amaaraa qulqulleessinee afaan Oromoo haasofna yoo ta'e afaan Oromoo qulqulleessinee afaan Ingilizii haasofna yoo ta'e afaan Ingilizii qulqulleessinee haasofna malee wal keessa yoo fuunee afaan sun afaan Oromoos hin ta'u afaan Amaaraas hin ta'u afaan Ingiliziis hin ta'u jechuudha. Kanaafuu akkasitti dalgatti akka nu hubanne egaa kaa jechoota muraasa qabadhee isiniif dhufee kanamee walii wajjin ilaalla. Har'aaf jechoota muraasa qofaan isiniif qabadhee yeroo itti aanutti illee adda qoqqoodee kutaa 2 kutaa 3tti isinii yaadachiisa jechuudha jechoota kana. Egaa isaanitti baay'ee sirriifama. Itti moofufnee har'a jechoota hamma 51 ta'an qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf tokko tokkoon ilaallaa isin immoo kan inni shaakaltu jechuudha. Maaliif jechoonni kun dubbii guyyaa guyyaatti dubbannu keessatti itti fayyadamna baay'ee. Afaanuma keenya keessatti haasaa keenya keessatti barreeffama keenya keessatti itti fayyadamna jechoota kanneen. Meesnuyyuu of madaalaa deema adeemsuma nani jechuudha san dubbisaa deemu jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaadhaatti adagaa jenna. Isa kana afaan Oromoo keessatti balaa jenna jechuudha. Balaa jennee bakka buusnee akkasitti shaakaluu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf axanna'i waliin jedhamu barattoonni axanna'i. Isa kana qo'adhuu jennee akkasumatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Aggaaxaamii jennee jechoota kana yeroo baay'ee itti fayyadamna. Isa kana immoo afaan Oromoo keessatti akka tasaa jennee bakka buusuu qabna jechuudha. Asirratti wanti tokko isinitti hin barbaadu jechoota afaan Amaaraa asirratti fudhadhe kana yommuun sagaleessu yookiin yommuun isaan dubbisu akkaataa dubbii afaan Amaaraa keessatti dubbatanitti osoo hin taane akkaataa namoonni as jijjiiranii afaan Oromoo keessatti fayyadaman ittiin dubbisa jechuudha. Fakkeenyaaf jechoonni baay'een yommuu itti hundee isaallee gadhiisantu jira jechuun jechuun afaan Amaaraallee fakkaatanii jechuun afaan Oromollee fakkaatanii wal gidduutti akkaataan jechi sun uurrisaa afaan Amaaraati. Garuu akkaataa itti piroonaawunsii goonuu fi akka dubbannu akka afaan Oromoo fakkeessinee irratti dubbannu jira. Kanaafuu jechoota kana akkasitti akka nu hubattan hin barbaada. Akkuma afaan Oromoo keessatti ittiin sagaleessu ittiin fudhadhe jechuudha. Kanaafuu aggaaxaamii kan jedhu kana akka tasaa jenna jechuudha afaan Oromoo keessatti. Akka tasaa jenna baay'een keessan illee beektu haa ta'u akkuma yaadattanii fi fakkeenyaaf akkabaabii naannoo yookiin naannoo kana jechuu dandeenya. Halaqaa hoogganaa yookiin al tokko dura taa'as ta'uu danda'a. Kanaafuu hoogganaa jennee yookiin akkasitti dura taa'aa jennee bakka buusuu dandeenya. Keekaa dura taa'aa kan jedhu kunillee maaliif akkaataan hiikkasaa waluma fakkaata waan ta'eef yeroo baay'ee namni halaqaa koo jedha hoogganaa koo yookiin dura taa'allee yeroo itti fakkeeffamu jira jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf ashagameera. Kanaafuu afaan Oromoo keessatti saamsameera jenna jechuudha. Assaabuu jenna baay'ee kan assaabii namaan jedhu assaabuu dhufaa namaan jedhu. Egaa kuni yaaduu kan jedhuun bakka bu'u jechuudha. Egaa assaabii kan jedhu al tokko herreegistis yeroo itti dhiyaatu jira. Garuu assaabuu kan jedhu kuni kan bakka bu'u yaaduu kan jedhu kana ta'a jechuudha. Akkuma itti dubbisnetu murteessaadha. Fakkeenyaaf astakaakkaluu isa jennu kana namoonni baay'een astakaakkaluu waan akkas jenna. Kanaaf afaan Oromoo keessatti sirreessuu jennee bakka buusna jechuudha. Fakkeenyaaf sagalaffaadhaatti
astanaagaajii keessummeessaa yookiin keessummeessituu jechuu dandeenya jechuudha. Egaa asirratti akkaataan barreeffama astanaagaajii jedhe kun afaan Oromoo keessatti atsanaagaajillee jedhamee dubbifama jechuudha. Malee as sagaleen as jedhe kun al tokko tokko tsaadhaan akkasitti leeruu turre hojii kanaafuu barreeffamni isaa xiqqoo nama rakkisa waan ta'eef egaa kun asitti astanaagaajii akka as jennee dubbisnee fayyadamne jechuudha. Kanaaf astanaagaajii kan jedhamu keessummeessaa yookiin keessummeessituu ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kun afaarratti attaallaluu kan jedhu kuni gowwoomsuu jennee bakka buusnaa jechuudha. Kanaafuu kana dubbii guyyaa guyyaa keessa fi barreeffama guyyaa guyyaatti shaakaluu danda'uu qabna. Akkasuma fakkeenyaaf hawultii siidaa jenna. Akkasuma ayinatii kan jedhu kana gosa yookiin akaakuu jennee fayyadamna jechuudha. Afaan Oromoo keessatti akkasuma fakkeenya baakkish isa jennu kana afaan Oromoo keessatti aboollee yommuu itti jennu fayyadamnu jira. Kanaafuu isa kana akkanatti afaan Oromoo keessatti bakka buusnee fayyadamna jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf baala silxaanii jedhuun afaan Oromootti abbaa taayitaa jenna jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf giddii kan jedhu kun dirqama yookiin giddiidhaan yookiin dirqamaan jechuudha. Akkuma itti fakkaatee akkasatti dhiyaatan fudhadhee giddiin kun dirqama kan jedhu ta'a jechuudha. Giddiin akkas godha akkas jennee fayyadamnu waan ta'eef dirqamaan jennee akkasitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bibazaa jennee yeroo baay'ee bibazaa inni afaan Oromoo keessatti yoo baay'ate jennee fayyadamna jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf birdilibsii jenna. Inni kun immoo baanaa uffata qorraa hawusaa maqaa baay'ee jiraachuu danda'a. Akkuma naannoo itti fayyadamnu murteessaadha. Maaliif fakkeenyaaf baanaa kan jedhuun kutaa hawaasa tokko biratti hawaasa naannoo tokko kan biraan uffata qorraa akkasuma akkaataatti jechoota biroollee afaan Oromoo keessa bakka fayyadamuu dandeessu. Garuu akka yaadachiisatti birdilibsiin kun afaan biraarraa waan ta'eef afaan Oromootti jijjiirree baanaa uffata qorraa kan biraallee jennee baay'ee maqaa 4-5 caalaa qaba. Akkasanitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. 18ffaa irratti biyaansi kan jedhuun yoo xiqqaate jennee afaan Oromootti fayyadamna jechuudha. Caakkaa kan jedhu bosona jennee bakka buusna jechuudha. Cinqii kan jedhu dhiphina jenna jechuudha. Deelii jecha kana cinqii kana baay'ee fayyadamna yeroo baay'ee. Dabbaramuu kan jedhu kana muuka'uu yookiin mukaa'uu. Egaa akkaataan dubbii kun namoonni baay'ee mukaa'uu jedhu, namoonni baay'ee mukaa'uu jedhu. Ani kan mukaa'uu jedhee tan fudhee akkasumatti akkaatuma dubbiitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Dabbaramuu kan jedhu mukaa'uu kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Fakkeenyaaf dabdaabbee kan jedhu kun afaan Oromoo keessatti xalayaa jedhama jechuudha. Akkasuma 22ffaa irratti darrasanyii kan jedhu kun afaan Oromoo keessatti naga'ee jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf fasaashii 24ffaa irratti afaan Oromoo isaa dhangala'aa jennaa jechuudha. Fixinatii kan jedhu afaan Oromoo keessatti saffisa jennee fayyadamna jechuudha. Akkasuma affaanyii kan jedhu afaan Oromoo keessatti kaamsaa jennee fayyadamna. Akkasuma fooqii inni jedhu kun gamoo kan jedhu kun jennee akkasumatti fayyadamna jechuudha. Egaa fakkeenyaaf gamoo abbaa darbiillee tikaa yeroo baay'ee garuu fooqii kan jedhu kun gamoonni jedhu kun afaan Oromoo keessatti gamoo isaa abbaa darbii hin qabneef ta'uu danda'a. Haa ta'uutii fooqii inni jedhu kun gamoo abbaa darbii qabanidha. Kanaafuu gamoo yookiin gamoo abbaa darbii akkasitti jennee adda baasuu dandeenya. Kanaafuu fooqii jedhu kana gamoo jennee fayyadamna jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf gammatuu tilmaamuu jenna jechuudha. Gammatuun jedhu kun fakkeenyaaf gaxarii jennee yeroo baay'ee inni kun immoo afaan Oromootti baadiyyaa yookiin baadiyyaa jennee kana wanti baay'een baadiyyaa jedhu. Baadiyyaa jedhu isa kana lamaan akkasitti bakka bu'uunee fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf gibbii kan jedhu kun mooraa keessattuu jechuun kun naannoo yuunivarsiitii baay'ee beekamaadha. Gibbiin jedhu kun kanaafuu mooraa jenna jechuudha afaan Oromoo keessatti.
fakkeenyaaf gillii jedhuni dhuunfaa ta'a jechuudha afaan Oromoo keessatti. Fakkeenyaaf gimmaasha inni jedhu kun afaan Oromoo keessatti walakkaa jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf gwaaddanyaa jennaa afaan Oromoo keessatti hiriyaa yookiin hiriyaa jennee akkasumatti bakka buusna jechuudha. Hikkoo jenna yeroo baay'ee kanaaf afaan Oromoo keessatti maarree jennaa jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf irmijjaa jennaa afaan Oromoo keessatti tarkaanfii jenneetoo bakka buusna jechuudha. Akkasuma ishig jenna yeroo baay'ee ishig saamsaa yookiin ishigii jenna saamsamaa jechuudha. Kanaafuu ishigni kun saamsaa yookiin ashagamaa fa'aa jenna yeroo baay'ee saamsamaa jechuudha. Kan ishig inni jedhu kun saamsa kan jedhu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf istii jenna yeroo baay'ee istii akkana godhe kanaafuu mee jennee afaan Oromoo keessatti mee akka kana godhe jennee akkasumatti istii kan jedhu afaan Oromoo keessatti mee jennee fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf kaaduu kan jedhu afaan Oromoo keessatti ganuu jennee fayyadamna jechuudha. Akkasuma katamaa inni jedhu kun Oromoo keessatti magaalaa jenna jechuudha. Fakkeenyaaf kibdatii inni jedhu kun afaan Oromoo keessatti ulfaatina kan jedhu ta'a jechuudha. Kibirii jenna kun afaan Oromoo keessatti kabajaa yookiin ulfina kan jedhu kabaja yookiin ulfina kabajaa yookiin ulfina ta'uu danda'a jechuudha. Taa'ee akkasitti afaan Oromoo keessatti bakka bu'aa jechuudha. Egaa akkaatuma galumsa dubbii sanaatti wal fakkaata jechuudha yeroo baay'ee. Kirikirii mormii jennee afaan Oromoo keessatti bakka buusna. Akkasuma fakkeenyaaf kushiinaa inni jedhu afaan Oromoo keessatti alwaada jennee fayyadamna jechuudha. Kan maqaan biraallee jira. Egaa akkuma naannoo keessanitti afaan Oromootiin bakka buusanii fayyadamuu dandeessu. Kuwaasii inni jedhu kun kubbaadha beektu. Laslaasaa inni jedhu kun afaan Oromoo keessatti lallaafaa inni lallaasaan yookaan isa dhugaatii wantoota lallaafaa ta'een maqaan walii galaatti yeroo waa'ee isa dhugaatiitti jedhama malee kan lallaasanii kun lallaafaa jedha jechuudha wanta jabina hin qabne. Akkasuma lawuxii yookiin jijjiirama likkii kun sirrii ta'a jechuudha. Maankiyaa inni jedhuun fal'aana jenna jechuudha afaan Oromoo keessatti. Madooshaa egaa asirratti barreeffama isaa madooshaan jedhu tokko keessan gatee natti fakkaata. Yeroo afaan Oromootti barreessu jechuudha. Kanaafuu afaan Oromoo isaa burruusa kan jedhu ta'a jechuudha. Makaarii inni jedhu kuni afaan Oromoo keessatti gorsaa kan jedhu ta'a jechuudha. Egaa akka kanatti yeroo biraan itti isinii fufaa. Har'aaf ammoo kanan qabadhe isiniif dhiyaadhe yeroo biraa baay'ee akkaatuma tartiiba qubee isaaniitiin isiniif qabadhe yeroo ta'an kan isiniif fufaa. Egaa kanarra ilaalle kana shaakalaa isiniin jechuun barbaada. Jechoota kana baay'een keenya yeroo baay'ee keessattuu jechoota kana gara qubee jalqabarra jiranii fudhadhe malee jechoota baay'ee isaa kana kantu jira kan dubbii keenya guyyaa keessatti fayyadamnu fakkeenyaa fi kan akkuma reefu jedhee qooyi kan jedhu san fa'aa akkas jechoota baay'ee dubbii keenya keessatti fayyadamnu jira kan akka fakkeenyaaf hikkoo fa'aa kan akka ilaalle kana jechuudha. Jechoota kana shaakalaatoo afaan Oromoo keessatti akkasumatti bakka buusnee fayyadamuu qabna. Kun qulqullina afaanii keessatti akkuma isin jedhe gahee guddaa qabu waan ta'eef shaakalaa isiniin jechuun barbaada. Egaa immoo akkasuma namoonni jechoota akka kanatti afaan Oromootti hiikamanii afaan Oromoo fayyadamuu qabna kan jennu karaa koomentii nuuf kaasanii jechuu barbaannetti nuuf dabala namoonni irraa haa baratanii kanatti barbaachifnee kan qulqullina afaanii eegnaa kun kan afaan keenya guddatee afaan teekinooloojii kan ta'u gaafa jechuudha hunduma isaa guuttatee qulqullina isaa eeggatee dhiyaatedha. Egaa kun akka kanatti qabsoo guddaadha afaan akka of danda'ee jechoota isaa qofa fayyadamu akka jechoonni osoo jiran akka hin dagatamne akka dubbataman taasisnee kanatti yoo hojjennee qabsoo isa cimaadha. Guddina afaan keenyatti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef kanaaf akka sanatti jechoota kana immoo akka hin dagatamne dagatamanii akka nafne
dhaloota ittaanuuf akka darbaniif akkanatti yoo ni dubbanne dhaloonni suma nu dubbanne san nurraa dhaala waan ta'eef kanatti hojjechuu qabna isiniin jedha. Akka yaadachiisni koo har'aa kana fakkaata waa'ee qulqullina afaan irratti. Egaa barumsa biraa yeroo ta'u amma walitti deebinutti turtii qabaadha isiniin jedha. Gaaffii yaada yoo qabaattan nuuf kaa'aa. Namoonni immoo chaanaalii keenya haaraa taatan sabiskiraayib sheer gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Walitti deebinutti nagaatti.